Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii kanaa amma kan nuti ilaallu bilbila keenya fayyadamuudhaan akkamitti akkaawuntii yuutuubii sirriitti nu hojjechuu danda'u itti banannudha. Yuutuubii akkaawuntii sirriitti nu dalagu barachuudhaaf kan nu barbaachisu lakkoofsa bilbilaa duraan yuutuubiin ittiin hin banamnee fi imeelii tokko nu barbaachisa jechuudha. Imeelii akkamitti akka banannu warri barbaadan liinkii isaa diskiripshinii asirraa kaa'aa viidiyoo kanaan dura hojjedhee isarraa ilaaluu dandeessu. Amma kallattumaan gara viidiyoo keenya irratti yoo seennu gara kiroobii keenya deemneetu bakka sarchi taa'u kanarrattis youtube.com jennee sarchi goona. Erga akkasitti nuuf fidee tuqaawwan iddoo kana jirtu kana tuqneet dhumarratti gadi sissiqsineet kunoo asii desktop site kan jettu tuqnee akka kompiitara irraa ilaaluu dandeenya. Erga desktop site irra galee kunoo akkasitti amma naa fideera akka kompiitaraatti naa fide jechuudha. Yeroo youtube banachuu irraa bakka kana tuqeen switch account jedha kun kan duraan irra jirudha. Imeelii nama banachuu irraa ishii kana waan ta'eef amma kanarratti kilik godhee kun mallattoo imeelii keenyaati. Imeelii guutamee jira malee chaanaalii ittiin hin banamne. Akka ishii tuqeen kun amma create a channel jedha kun iddoo kana create kun asirratti naa fideera. Ergan guutee asirratti immoo liinkii na gaafachaa liinkii isaa akka warra godhee ergan kana xumuree create channel jedheetan keessaa waacha kan amma chaanalii koo fideera. Homtuu keessa hin jiru subscribers waan qabu create video waan akkasiidha. Amma kun qubeessiidhaan kan taa'ee jiruuf asirratti asittis qubeessiidhaan kan taa'ee jiruuf edda maqaan isaa qubeessiidhaan jalqabuu fi amma guutummaa isaa siitingii keessa sirreessuuf qubeessii bakkum kana tuqneet kun asirra inni xiqqoo ishii keessi YouTube studio kan jettu kan jirti. YouTube studio kana keessa gallaa. Amma kun akkasitti naa fideera. Kun egaa YouTube studio kiyyaadha. Siitingii kana tuqeetan iddoo kanarra yeroon tuqeen wanti sirriitti sirreessuu qabu asitti channel kan jettu kana tuqee country of residence jedha kun iddoo kana yoo ilaaltan. Bakka kanatti kan yeroo baay'ee shawwadamnu Itoophiyaa jennee yeroo guunnu Itoophiyaan as keessa yoo jiraate iyyuu Itoophiyaa jennee guutuu hin qabnu. Kan nuti guutuu qabnu United States yookiin biyyoota biraadha. Amma asirratti United States nan guutaa biyyoota biraatiin United Kingdominis kan biraanis guutuu dandeessu. Asitti Itoophiyaa jennaan nuuf hin hojjetu jechuudha yuutuubiin keenya. Erga isa kana xumurree future eligibility dha asirra. Asitti wanti sirreessuu qabnu standard futures enabled dha. Ofiifuu yuutuubiin kana nuu baneera ishii kana. Xiqqoo ishee erga xiqqoo riiwunnee intermediate futures dha. Eligible jedha iddoo kana. Kana egaa kan immoo maalidha yoo jennee ilaalle viidiyoowwan daqiiqaa 15 olii gallakkisuu dandeenyu. Tambaneeliiwwan mataa keenyaa irra kaa'uu dandeenyu. Live streamii galuu dandeenyu jechuudha. Kana hunda gochuuf verify phone number jedha. Asirratti verify phone number kan jedhu kana tuqeen lakkoofsa bilbilaa koo verify taasisa jechuudha. Kunoo amma naa fideera bakka verification phone number asirratti biyya keenya gunna country kan jedhu Itoophiyaa neeta. Itoophiyaa argan jedhee lakkoofsa bilbilaa asirratti hanguuta jechuudha. Erga lakkoofsa bilbilaa kana guutee text verification code yookiin immoo asirratti connect with an automated voice message kan jedhu jira. Amma mesejiidhaan akka naa ergitu waan barbaadeef text jedheetan get code jedha. Amma koodii naa dhufu kunoo bakka kanatti hanguuta jechuudha. Koodicha eegaa jira. Koodii kunoo naa dhufee jira. Asirraa koppii godhee paste godhee submit ergan jedhee booda phone number verified jedha asirra. Verify phone number jedhee right irratti fideera. Otoo kana tu'aa enabled jedha kun iddoo kana amma duraan eligible kan jedhu enabled jedheera. Kan sadaffaarra jiru immoo advanced features jedha. Kuni viidiyoo dheeraa waan ta'uuf kana viidiyoo guutuu isaa barbaadda isin hojjechuu nan danda'a. Amma garuu guutummaan guututti yuutuubiin keenya nu hojjechuu danda'a jechuudha. Ergaa jalaa kana hunda guutee save jedheen jalaa ba'a. Amma 98 amma ta'uu ol yuutuubii keenya create godhaniira ta'a jechuudha. Amma erga kana xumurree booda
asirraa xiqqoo gadi siqneet customization jetti. Customizationii kana erga gallee view channel jechuu dandeenya. Channeliin keenya maal akka fakkaatu. Brandingii kana jaan jettu jala galleet piikcharii fi baanarii keenya upload goona jechuudha. Asirratti amma jalqaba piroofaayilii piikcharii upload hin taasisaa. Bros kan jedhu kanatti qeetaan. Suuraa kiyyaatti irratti select godhee akkasitti done jedhee profile picture akkuma argatan profile picture naawwanni taasiseera. Asitti immoo banner image jedha. This image will appear across the top of your channel jedha. Asirratti akkamitti kompiitara irratti yookiin laptop yookiin bilbila irratti akkamitti nu mul'atudha. Amma upload hin taasisa isasi. Kun amma baanarii koo ergaan asolee upload godhee kun akkatti naayida. Kun akka miti akka kompiitara irratti TV irratti kompiitara irratti bilbila irratti akka mul'atu kun asirraa natti agarsiisaa jira. Ergaan kana xumuree asirraa publish kan jedhu kun publish kan jettu kana tuqeetaan publish ta'eera waan ta'eef view channel jechuu dandeenya. Kun akkuma agartan channeliin keenya kun akkas fakkaata. Channelii kana subscribe gochuudhaan miseensa channel keenya ta'an affeerra keenyadha. Viidiyoo biraan amma wal agarruutti nagaadhaan tura.